badhaasni jalqabaa waldaan sikkoo mandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqalee Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira. Biratis apa badhaasni kun surprise-dha. Surprise isin hin jenne kan Oromoon wal gaafachuu jalqabuun qabdi jenneeti. Ammas badhaasni kun keeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira. Wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaan kasii koomandootii achuma keessa kaa'uun billee dabarfatanii akkam jirtu. Ani har'a waan tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofaa haasofna. Har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee garaa koo qulqulleeffadhee hamma kan barbaadu nyaata jedhee dhufee garuu hin quufne nyaata eegesu mootichoo kana miti ani marqaa arsiisan waliin baay'ee marqaa barbaadeen ture. Baay'een yeroo mana eegaa turre marqaa nuuf fidanii nu waleeffachiisan. Guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture. Eegaa nuufnee mutu nuu marqaa kana dhabneerra. Kanaaf ani si nyaadhatee dhufe garuu nyaata gaarii dhangaa gaarii nu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an jirii jechuun barbaada. Dhuguma gaafa sana bagandu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre garuu rabbi waan san hundumaa bakka nu baraaree bakka ijaan wal agarree fayyaa ta'a galatoomaa siniin jedha. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nu nyaata dhaqannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan waqabna. Ega baanes waan isin gochaa jirtan uma beekna. Waan keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Uummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu. Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaalu kun Oromoodhaan nama jaalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan inni kun Oromoodha jedhanii Oromoomatu wajjin hin qaanaa'u, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiin akkuma jalqabdan kanaan ifaajaa dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaarii. Oromoon kun saba guddaadha. Saba guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaasin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqabina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati.
walitti bu'aa wal jaallata waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufee mooyu isinumatu walitti birmata isinumatu waliin lola kana yeroo baay'ee agarreera kana yeroo baay'ee agarreera seenaa keessattis agarreera umurii keenya keessattis agarreera kanaatiin gara fuulduraattis arguutiif jira kanaatiif amma namoonni tokko tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gama namaa walitti daddarbatanii gaa Oromoon hundumee Oromoon irraa hawwate wanta akkasii jiru amala qabsooti miilli walitti bu'a miti walitti bu'a garuu immoo walumaan deema iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta kanaaf baay'ee hinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisu ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa dheengadda bakka tokko taa'eetan wayii tokko yaadaan ture nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee gara saboota bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedha nama wal abaaru argitan nama wal lolu argitan nama wal rukutu argitan amma kun biyya keenya sodattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko sodattanii nama nagaa walitti haasa'u argitan utuma sirguu qiniidhaan wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhorsee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha bashannanuu yakkanii iddoo tokko gaddisanii namaa wajjinii warreetu yookaan nama wajjinii wal loltanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana saba koo guutummaa dhumaafis kanuma ta'u. Kanaafuu tokkummaa keessan eeggadha. Akkuma amma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fufti jedhee tan abdadha. Rabbi isin gargaaru isinii wajjin ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo waan jedhu karaata kana Dr. Sheekh Abdirrahiim Bobakkala Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan karaata kana fudhatanii Fata Bobakkala hamileedhaan asumatti argaa ta'e isaaniitti hamilee naa kennaafi deemnee tabba tokko bira geenyee jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jala. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haaraa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhatiin jettisan taraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettimi dhaloonni amma jiru sababa isaa yetan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuudha. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Mohaammed badhaasa isaaniitiin gara waltajjiitti laafifata. Hamilee. Badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltanii jala deemaa jira. Egaa itti aansuudhaan badhaasa sheekaa qabna. Ammas sheekni kuni doolaara 10,000. Badhaasuun hamilee waliin turuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa silkoo malloo sheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin
Liqama Ameerikaa kana dhaaboo. Egaa jaalala waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan si koomandooti. Ammo, wayyan. Ammo, iya. Galmi ko ni itu bukan. Ya dan mezbur rakapnya good juga. Awas ni kayaknya kopi kana kopi tadi. Juga kita tu kayaknya tadi jalan Toma. Manusia komando pasti masuk kaliya, asa sarra bem turra. Darah ragu darah babu sarra. Oto bisi dah ada boleh teman ini. Kalangga ini jadi atta datang je caru. Berinci dan buta boleh jadi member. Umpatan yang nama itu galma guys orang budan berembut tadi itu jera. Wah ada sitar gue tunggu tadi. Ada sih mereka. Yes. What you ni the first interview I ever gave. The first interview. What dah betul? Itu interview apa? What dah betul? Apa betul? Apa kerjaan tu? Mak tak bisa radio jarang orang. What dapat? Dapat siapa radio? Kalau ini jarang saya nama cicak maju kabdari. Good to see you. Kau tu mana tak kalau berjumpa mana? Lapat kasingge. Barang ambil kan lupa. Apa saya jaru nak sabut tak salpinat. Aku rumah dibut dalam tu. Ya ada tadi murni ya kerikan jatuh. Amanti nata tu, kita raruhan nata tu. Jika terjadi jaramun, aku rumah lapis tu dalam. Kau sana kau macam kan si koman macam orang yang lupa tu, aku gantung mati dalam tu. Terus ada kau berdoa koman juga tu kau aku saya namni civil aku saya kan di civil society itu. Civil society jaru akan angin di dalam tu. Kalau lagi mau jarang itu cuman umat Islam terus untuk jarang siasa. Jarang siasa cuman kan, jarang awasa cuman kamu tu. Para diaspora kita di jiran budan. Goda kurnan udah berangkat dulu, udah senang kurnan dulu. One of the most important development. Jarman ni hawasa kisah tu Abu Shalin jabat caru husan. Kuni Erosan ulgiliya daddaret for daddaret berbacu makna insiri Euro je catu keti. Challenge budak garu bagai jarang. Kisah tu krisis aku malah sedih. Me boda awas ni kenyindam begitu. Yo pinjarin, akak kesat, akak mantisat, yo jarma hawasa hinjarin. Aku budak kisah kejut, office sabat gargaru akan dandenya, ubate hujit se. Wan merosan du baca tu resai dan cinta mau du baca warbat. Nami kisah hinjaramu. Wata saat hinjaramun, amanti saat hinjaramun. Konsekuensi lama kawacu dan dia. Could be positive or could be negative. Gadumma yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waanyo jibba ka biraa miidhu ka biraa quuteessu ilaalchinatti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu waggaa yaarame negative jaarmeensi akkasii hin guddatu akka kubaletti yaaramuun rakkoo hin qabu kabaletti mana barnootaa jaaru kafaletti klinika jaaru kunanitti kafaletti ijoollee sponsor godhuuf jaaramuun gaarii badaan maali beektu asaasatti hinaafanillee waan gaarii tolche wayya asaasatti hinaafu asaasa kana shaashamanni akkan dhufe karaa itti cufuuf yoo ka jaaraman kana gaafne kanaafu
hawaasni keenya akka Machaatu Lamat, akka Shanan Gibet, akka Rangalootti, akka Uumbatnaat san bira dabree sadarkaa gandattu akka orang dummu kan illee jaarame. Kanaaf jaaramni akkana waa hedduu fayyada. Tokkoffaa individualii nama fayyada. It gives a sense of belongingness. Hawaasni keenya is an egalitarian society. Society capitalism bira hin geenyedha. Individualism hin jiru. Collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessatti kan seene social safety net ka Oromoon. Cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu jiru beekanii kaaloo dhaata, gumaaloo baafata, du'a kophaa isaa awwaallata. Jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal. Collectivism is the largest aspect of our life. Kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattuu namni tokko akka guddatu yoo barbaadamu taate social organization kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nam beeka biyya alaattis bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii ifiitiin ol guddate xiqqaaban walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin abooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. San bira dabree immoo hojii humanitariyaanii yeroo mataa fi yaadan beekaa yeroo qabsoo irra fudhatan ijoollee keenya madoof ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeewwan hawaasa abooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatiin immoo shoora keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individualism, heera mootummaatiin, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaati. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin biitu tuyaawin hawaasni tijaaru hawwin hawaasa demokraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas haqa waloos haqa gartuus haqa amantiis eegu jaaruu barbaadna jechuudha. San immoo hawwii Jawaariif Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abalu nama gaarii waan ta'eef booda waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadamu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni yoo bifa adda addaa irraa kaafne jaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa turetti ta'aa jiramu. Yeroo namni biyya kanaan dhufuu fi haga qe'eetti galuutti biyya alaa doominansii jaarmeelee siyaasaa ture. Muurmootatu uummata keenya addaan qircate walillee bu'aan buusanii uummatuma qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haa toofnee biyyatti sinirraa galchinee jirra jechuudha. Jaarmee siyaasaati miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan waa shan wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan jiru. Tokko doolaara gaafa hin jiru. Lama advokasiidha kan hiriira baasanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadamaa jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u, beekumsa saba sana guddisuu danda'u, tarsiimosaa qaruu danda'u, gama siyaasaa qofaan tunneen gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Kabiraa miidiyaa isin hojjechaa jirta. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenye kana itti deemu. Waan shanan kana kan utubuu danda'u, kan cimsuu danda'u jaarmaa hawaasaa malee jaarmaa siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaa irratti jaarmaa siyaasaa ofirraa geggeessitanii wal dachaatanii abooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora doing what we like. Yes. Kanaaf asitti afaan jettaniif asitti amazing diina biyyu magaalaa buna baay'een dhufe nama beekaa. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsaa. Waldaalee keessa cimsaa. Waldaalee keessa immoo waggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee ta Oromoo irraa itti baqatan ta'uun qabdu jechuudha. Waldaan itti gumbanaa, waldaan shanan dhibee, kan maccaa,
Tawalgani Oromo bira ittihama dan usun ta'in tawalgani Oromo bira ittifaq dari jabay dari gargara tahu abdi. Yes. That is positive. That is positive. Namni lakki ma akkana jaaramtanii akka frankallotti akka warra dadaritti akka warra gaara mul'ataatti akka warra mugatti warri maa jaaramtan ka jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama yoo jaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara waan ganda tokkotti mana barnootaa jaara waan Oromoo ol kaasu waan Oromummaa gama aadaatiin gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga jaartanitti akka feetanitti jaarama akka feetanitti jaarama waggaa wal jaartan garuu Oromummaan randeessina saba keessanii randeessina la amma wadu baay'ee utuu hin deebine garuu saba jaarree jirra we have built a nation over the last 50 years we have built it but it's incomplete and it's fragile wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee Oromummaa fi Oromiyaan jaaramte tun akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqarratti dhugarratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoonsaa. Jaarmeyni maqaa Oromooti Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaa siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kan dhaga'uu qaba warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kan dhaga'uu qaba Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti komparaatiif advaanteej qabuudha akka dorgomee dalagatee ga'ee isaa dhugaa isaa kollektiivli akka bakka gaatu yoo barbaadu taate jaarmee wanni nu jaarru hogguma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana godhuudhaaf gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu jandar dabalatee Oromoo akka bakka ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jiru. Kaafaa keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jirra. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmaa ijaarru qoosaa kennine gan godina hunda. Buni tokkoffaa amma dura godina kanaaf jechuudha. Warri qabalee olii qabalee biraan olaantummaa ijaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture ijaaruu barbaadu. Santuu ka'aa jira. Regardless of what? Amma booda jaarmeenyi maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Fakkaachuu baannaan bira hin dhaabatinaa isin diigaa boonu. Akka fakkaatutti bira dhaabadhaa iddoo galatoommaa ulfaadhaaf hojii keessan ammallee cimsa. Jabaadhaa wal gargaara biyyas gargaara biyyi sun rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu kan biyya san jaaru malee kan biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadhaa. Kan nama keenya wal taasisu malee kan nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadhaa. Of eeggannoon deemuun barbaachisaa jechuudha. Bakki amni Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjenne jennee rakkoo akka dhumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko tokko aariidhaaf fi xiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabate irratti doolaara keessa yoo ka firfirsitan taate biyya san diigan jedhe Oromoo diigan jedhe. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromummaa. Make sure. Gaafadhaasni itti aanu ammas baayogiraafii kanarra deebiin dubbisuu duratti isinii dubbisee ture nama Oromummaadhaaf Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Hussein gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii waltaasii koomandoo irraa isaaniif dhiyaatan akka fudhatanii gara waltajjiitti hamileedhaan naasifadhaa. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Hussein Kadiiriif waldaa si koomandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadhaa. Hamilee
Egaa kabajamtootaan keenya ammas Amineedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee Aadde Fayyineef durataa waldaa Sikkoo keessa ilaalaa Obbo Jaatoo akkana shawwanneefi gara teessoo isaaniitti Amineedhaan naasimadha. Aminee gaariidhaan naasimadha. Egaa kabajamtoota keenya namni asitti nu keessatti keessummaa sarpiraayizii ta'uudhaan argamee jiru nama qabsaa'ota keenya wajjin hidhamuudhaan lubbuu ofiitis kennee hanga jarri kun mana hidhaa keessaa bahanitti hin galu jedheetiin argama. Ridwaan Huseentu nu keessatti argama. Dargaggoo kanaaf hamilee isaan walumaaf kennaafi hamilee hundastuu malee harkaan kana babba'ee dhiiraan sagantaan faayidaan deemaa jira. Waan akka isiniin jedha. Ollaa lamaantu turee jedhan shamaraa fi dardara. Mata duree kana isin martinuu akka ajaa'ibaa dhaqasuu jirtan na fakkaate. Heeruu diddee mucaa ollaa kana eebdii jedha mucattiin. Na fuudhii jetteen asii fuudhuu meekaappii kaayattaa jedhe. Dhageettaa jetteen yoo heeruma sima heeruma na fuutaa jedhe. Siin fuudhuu jedhe. Oduma kana isa eeddu waggaa 40 gachaane. Gaafa kaan maal jetteen beektanii? Gurbaan asii biyyarraa jaalatee gara biyyaa galee nama inni fuudhe dhageettee jennaan bada nama na dhageettaa jetteen oduu meekaappiif na baqattu rabbi feesfiiltarii irra si gatee jettee jedhan. Egaa mirqaadhaa habba shandanaa sagantaan keenya ammas akkuma itti bu'etti jira. Sagantaa kanatti aansuudhaan sagantaan keenya sagantaa carraa nama tokkoof kennu ta'a. Sabquunnamtii egaa namoota kabajamtoota keenya sagantaan walakkaadhaan sa'aatii salaataa waan ta'eef warra salaatu carraa kennineetiin walitti jedhu rabbiin illee waliin qabnu. Neetworkii sanillee qaxxallee ta'uu kabiraatti dachaana agasii fi isin bashannanaa warri salaatan salaata daddafaatiin nu gaddeebi'aa isin jenna. Agasii fi salaannee deebina. Agasii namoo Aziz yaaru. Carraa walii kennu. I just heard you can't hear. Yeah. Come on.